Akkam jirtu daawwattoota keenya OBN International irraa oduu qabannee dhiyaannee jirra. Oduu waliin an Alamayyoo Qannaati. Afrikaa keessatti vaayirasiin koronaa dafee hin to'atamu taanaan namoonni hanga 190,090 ta'an waggaa jalqabaa keessatti du'uu akka danda'an dhaabbanni fayyaa addunyaa beeksise. COVID-19 ardii Afrikaa kan seene dhiheenya yoo ta'es weerara yeroo dheeraaf turu ta'uu danda'a jedhamaa jira. Gabaasi guutuun akkattamatti dhiyaata. Dhaabbanni fayyaa addunyaa ibsa baaseen akka beeksisetti Afrikaa keessatti sababa vaayirasii koronaatiin namoonni 83,000 hanga 190,090 gahan waggaa jalqabaa keessatti qofaa akka du'uu danda'an akeekkachiise. Akka ibsa kanaatti Afrikaa keessatti qajeelfamoonni vaayirasii kana ittisuuf biyyoonni baasan hojiirra oolaa akka hin jirree fi tarkaanfiin qajeelfama fayyaa bahe hojiirra oolchuus gahaa miti jedheera. Gama biraatiin vaayirasiin kun hatattamaan to'annoo jala oolu taanaan namoota miliyoona 29 hanga 44 qabu akka danda'us dhaabbanni fayyaa addunyaa beekseera. Gabaasi dhaabbatichi amma baase kun qorannoo biyyoota Afrikaa 47 keessatti qoratame irratti bu'uureffachuun kan bahedha. Haaluma kanaan biyyoota Afrikaa keessaa Aljeeriyaa, Kaameruunii fi Afrikaan kibbaa vaayirasii koronaan hedduu miidhamuu danda'u jechuun yaaddoo qabu ibseera. Haa ta'u malee biyyoonni kanneen akka Ijipt, Liibiyaa, Tuuniziyaa, Morookoo, Sudaan, Eertiraa fi Soomaaliyaan qorannoo kana keessatti hin hammatamne. BBC'n akka gabaasetti hanga ammaatti biyyoota Afrikaa 47 keessatti namoonni 35,000 ta'an vaayirasii koronaan kan qabaman yommuu ta'u 1,200 kan ta'an immoo akka du'an dhaabbatni fayyaa addunyaa beekseera. Raashiyaan sababa vaayirasiin koronaa biyyattiitti saffisaan babal'ataa jiruuf jecha dhorkaa keessee turte hanga xumura ji'a caamsaatti achi dheeressite. Kantiibaan magaalaa Moskoo Sergey Sobyaaniin vaayirasii koronaan wal qabatee dhorke labsame hanga xumura caamsaatti akka achi dheerate himaniiru. Gabaasa Aljaziiraa mirkanaa Taaddasaatu dhiyeessa. Vaayirasiin koronaa Chaayinaa irraa eegalee addunyaa guutuu wal ga'uun erga addunyaaf rakkoo furmaata dhabe ta'ee bubbuleera. Biyyoota gurguddoo dinagdeef teekinooloojiin dursanis ta'e kanneen guddinaan duuba tiratan illee vaayirasichaan miidhamaa jiru. Biyyoota guddatan keessaa tokko kan taate Raashiyaan vaayirasii koronaa COVID-19 haalaan miidhamaa jirti. Hanga gabaasni kun qindaa'etti biyyattiitti baay'inni namoota vaayirasichaan qabamanii 1,187,859 ga'eera. Namoonni sababa vaayirasichaan lubbuun isaanii darbes 1,723 yoo ta'u kanneen vaayirasicharraa bayyanatan 26,608 ta'eera. Raashiyaan baay'ina namoota vaayirasichaan qabamaniin Yuunaayitid Isteetsi of Ameerikaa, Speen, Itaalii fi UK taante addunyaarraa sadarkaa 5ffaa qabatteetti. Namoonni vaayirasichaan qabaman hedduun isaanii magaalaa guddoo biyyattii kan taate Moskoo keessatti jedhameera. Poolisoonni biyyattii paatroolii fayyadamuun lammiileen biyyattii mana isaaniitii akka gad hin baane vaayirasii koronaarraas akka of eeganiif gorsaa jiru. Tatamsa'ina vaayirasichaa yeroo gabaabaa keessatti to'achuun waan hin danda'amneef biyyattiin dhorkaa weerara vaayirasichaa ittisuuf keessa achi dheeressiteetti. Kantiibaan magaalaa Moskoo Sergey Sobyaaniin lakkoofsi namoota vaayirasichaan qabamanii kan magaalattii qofti 300 qaqqabuu danda'a jechuun sodaa qaban Aljaziiraatti himan. Haala sammuu fudhatameen qorannoo geggeeffameetiin lakkoofsi namoota Moskoo keessatti vaayirasii koronaan qabamuu danda'a jedhamee tilmaamame 200,000 fi 50,000 ga 300 ga'uu danda'a. Lakkoofsi tilmaamame kun ammoo lakkoofsa namoota akka biyyattiitti vaayirasichaan qabamanii jiranii dachaa 3 ta'a jedhame. Tatamsa'inni vaayirasii koronaa to'achuu fi sochiin geejjiba magaalittii xiyyeeffannoo cimaa barbaada. Lammiileen of eeggannoo taasisuu qabu. Caamsaa 12 irraa eegalee namoonni geejjiba fayyadamanii fi bakkeewwan naannoo hedduminaan itti argamanitti haguuggii fuulaa fi haguuggii harkaa yookaan giloobii fayyadamuun dirqama. Magaalaan Moskoo namoota miliyoona 1 oliif iddoo jireenyaa taatee tajaajilti. Vaayirasii koronaa magaalattii keessatti saffisaan tatamsa'aa jiru ittisuuf dhorkaan kaa'amee ture hanga xumura caamsaatti itti fufa jedhameera. Weerara vaayirasii kanaa qolachuuf magaalaa Moskoo keessatti ijaarsawwan hedduun giddugala tajaajila fayyaa ta'anii tajaajilaa jiru. Biyyattiin imala biyyoota birootti taasifamus ta'e imala alaa gara biyyattiitti taasifamus dhorkiteetti. Giddugalli agarsiisa aadaa guddichi Moskoos gara hospitaalaatti jijjiiramuun tajaajila kennaa jira. Biyyattiitti giddugalli tajaajilli fayyaa itti kennamus babal'achaa jira jechuun Aljaziiraan gabaaseera. Diinagdeen Ameerikaa ji'a darbe carraa hojii miliyoona 20.5 dhabuun hangi namoota hojii dhabanii dhibbeentaa 14.7 ol ka'ee jira. Gabaasi guutuun akkattamatti dhiyaata. Gabaasa ji'aa kan hojjettootaa jimaata kana baheerraa akka hubatametti ji'a darbe qofaa diinagdeen Ameerikaa hojii miliyoona 20 kan dhabe yommuu ta'u kan baatii kanaa waliin yommuu ida'amu gara miliyoona 33 oliitti guddateera. Kun immoo walakkaa jaarraa tokkootii asitti isa jalqabaati. Akka gabaasa kanaatti vaayirasiin koronaa turtii ji'a tokkoon caalle keessatti carraa hojii lola addunyaa lammaffaa booda ijaarame hunda dhabamsiiseera. Haalli kun immoo guddina diinagdee biyyattii waggoota hedduuf boodatti deebiseera. Bank of Americaatti qorattuu diinagdee kan taate Michelle Mayer
kufaatiin diinagdee amma argaa jirru kun erga lola addunyaa lammaffaati as isa hamaadha jechuun dubbatte. Vaayirasiin koronaa Ameerikaatti gahe dhaabbilee daldalaa, bashannanaa fi kanneen biroo ji'ootaaf cufsiisuun diinagdee biyyattii akkaan miidhee jira. Hojjettoonni miliyoonaan lakkaa'amanis hojiirraa dhaabamaniiru, kaan immoo akka dirqamaan ayyama fudhatan yommuu taasifamu hedduun mana isaanii ta'anii hojjechuuf dirqamaniiru. Erga walakkaa ji'a bitootessaa darbee as Ameerikaa keessatti namoonni miliyoona 33.5 ta'an hojii dhabuun gargaarsaaf mootummaatti iyyatanii jiru. Kun utuu kanaan jiru Pireezidaant Tiraamp diinagdee biyyattii oolchuuf jecha biyyattiin banamtee uummanni akka gara hojiitti deebi'uuf dhiibbaa gama hundaa geessisaa jiru. Gama biraatiin diinagdee biyyattii dandamachiisuuf mootummaan paakeejii garaagaraa baasuun hojjechaa jiraatus hayyoonni diinagdee garuu tarkaanfiin fudhatame diinagdee bakkatti deebisuu hin danda'u jechuu isaanii NBC'n gabaaseera. Egaan daawwattoota keenya oduun OBN International har'aaf qopheeffanne kanuma gama kootiin nagaatti.